walaloo Hacaaluuf walaleeffame kana like share gochuun nama biraan gahaa. Akkam sitti tolee bakka jirtu sanatti nu kunoo si eegnaa bakka jirru hundatti. Hacee koo si dhabnee waggaa tokko guunnee irreecha baranaas si soqnee si dhabnee. Otoo ati jiraattee ni bareeda ture, otoo ati jiraattee ni bareeda ture. Egaa Oromoon akkamii kannaan jettoo taate, erga ati deemtee abjuu nutti taate. Abjuu keessaa illee abjuu sa dukkana, waggaa tokko guutuu boo'ichuma dhuma, waggaa tokko guutuu boo'ichuma dhuma. Hacee jedha uummanni irreecha irratti illee bakka deemu hundatti si yaadatan malee, bakka deemnu hundatti si yaadannan malee. Egaa artistoonni keenyas addaan bittinnaa'an, otoo ati jiraattee luka isaaniin kaasan. Mootiin artistoota hasuma yaa Hacee koo, ati deemnaan kunoo mootii dhabaniiru. Oromolleen ganuuf kunoo murteessaniiru, Oromolleen ganuuf murteessaniiru. Ijoolleen keetillee kunoo nagaa jiru, haati wabiitilleen siif boochi ammayyuu. Wabiif milkiin keetis si yaadatu ammayyuu. Ummata Oromoof ija turte Hacee, ati deemnaan kunoo bal'aadhuma taate, ati deemnaan kunoo bal'aadhuma taate. Egaa haa ta'u kaanutti wayyaa'eera, bilisummaa jennus itti dhiyaanneerra, bilisummaa jennus itti dhiyaanneerra. Ummata kanaafis waan goote argine, garuu nagaatti siin jechuuf carraa hin arganne, nagaatti siin jechuuf carraa hin arganne. Walaloon kun yoo isinitti tole viidiyoo kana like gochuun Facebook irratti yookaan social media qabdan irratti share gochuun nama biraan gahaa. Namooleen channel Oromoo Media subscribe hin goone subscribe gochuun maatii keenya ta'a isiniin jenna. Viidiyoon keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Walaloo kanalleen guutuu isaa guyyaa borii isiniif gallakkifna. Waan hamma xumuraatti daawwattaniif galatoomaa. Horaa bulaa, isin jaalladha.